yeroo laptopii binnus ta'e yookaan immoo yoo gosa memorii yookiin internal storage computer yookiin laptopii keenya keessa jiru beekuu barbaanne laptopii keenya hiikuun nu barbaachisu. Akkuma beekamu karaa afur jechuunis karaa system information yookiin karaa CMD yookiin immoo karaa system yookiin immoo karaa file explorer specification computer keenya ilaaluu akka dandeenyu isiniif hojjedheen ture. Garuu karaa arfan kanaan laptopiin keenya size internal storage isaa meeqa akka ta'e malee gosa internal storage akkamii akka qabu beekuu hin dandeenyu. Kanaaf suur-sagalee har'aa kana keessatti immoo internal storage laptopii keenya gosa kam akka ta'e jechuunis hard disk drive immoo SSD yookiin immoo solid state drive immoo lamaan isaa yookiin immoo HDD fi SSD akka ta'e karaa ittiin beekuu dandeessan karaa afur qabadhee isiniif dhiyaadheera. Haga dhumaatti na hordofaan afeerraa kiyya. Suur-sagalee kana akkan hojjedhuuf kan sababanaaf ta'e yeroo darbee suur-sagalee laptopii yookiin computer bituuf maal isaa ilaaluu qabna fi waan ilaaluu qabnu kana yookiin immoo waan ilaaluu qabnu sana immoo eessa akka ilaallu jedhee hojjedheen ture. Namni tokko laptopii bitachuu yeroo barbaade salphumatti suur-sagalee sana ilaaluutiin computer waan hojjetu waliin wal simu bitachuu isin waan dandeessuuf yoo viidiyoo sana yookiin immoo suur-sagalee sana hin ilaalle ta'e lammishootuu bikeessentanii akka ilaaltan isin affeera. Ergan suur-sagalee sana qilleensarra oolchee gaaffitu karaa keessaa naaf ka'ee ture. Gaaffichis akkas jedha: internal storage computer yookiin laptopii keenya HDD yookiin SSD ta'uu isaa akkamiin barra kan jedhu ture. Gaaffii kana deebisuun dura mee xiqqoo waa'ee internal storage irratti waan basic taate xiqqoo dubbachuu barbaada. Akkuma viidiyoo kiyya yeroo darbee keessatti dubbadhetti computerri kamuu storage yookiin baattuu ni barbaada. Baattuun yookiin storage kun immoo bakka software irratti feenu yookiin immoo bakka dokumentii adda addaa irra keewwannu yookiin bakka suuraa yookiin suur-sagalee adda addaa irra keewwannu akka ta'e beekamaadha. Saayiziin internal storage kan inni safaramu GBtiin yookiin gigabayitiitiin yookiin immoo terabayitiitiin akka ta'es beekamaadha. Yeroo ammaa kompiitaroonni baay'een gabaarra jiran kompiitaroota internal storage isaanii gigabayitii 500 akkasumas kompiitaroota terabayitii 1 ta'antu baay'inaan gabaarratti argama. Garuu kan kana ol qabanis akkasumas kan kana gadi qabanis ni jiru jechuudha. Asirratti yeroo laptopii binnu saayiziin isaa kana qofa osoo hin taane gosa internal storage bituu qabnus beekuun barbaachisaadha. Maaliif jennaan internal storage gosa adda addaa sadiitu jiru. Isaanis HDD yookiin hard disk drive, SSD yookiin immoo solid state drive fi combination lamaansaa yookiin immoo SSD fi HDD jechuudha. HDD gosa internal storage ta'ee isa duriiti. Baay'inaan kompiitaroonni biyya keenya keessa jiran storage isaanii yookiin immoo internal storage isaanii kan HDD yookiin immoo hard disk drive akka ta'e beekamaadha. Amma garuu gosti laptopota SSD qabanis gabaarra mul'achaa jiru. Laptopii gosa storage kam qabutu gaariidha yoo naan jettan gaaffii tokkolleen qabu. SSD'n HDD caalaa baay'ee filatamaadha. Sana qofa osoo hin taane SSD'n kan lamaan isaa of keessaa qabu yookiin immoo kan HDD fi SSD of keessaa qabu caalaas filatamaa akka ta'e baay'ee beekamaadha. Maaliif jennaan kompiitaroonni storage'n isaanii HDD ta'an yookiin immoo hard disk drive ta'an baay'ee hursuutiin beekamu. Hursuu qofa osoo hin taane HDD'n saffisni isaallee baay'ee du'aadha yookiin baay'ee gadi bu'aadha. Kana jechuun laptopiin gosa HDD of keessaa qabu yeroo kompiitara bannu akka suuta jedhee banuu godha. Yeroo faayilii irratti dabarsinus ta'e yeroo faayilii irraa fudhannus suuta jedhee hojjeta. Garuu SSD'n yoo xiqqaate % 10 oliin HDD caalaa ariifata jechuudha. Akkasumas SSD'n sagalee illee qabu yookiin laptopiin SSD qabu akka HDD hin hursu jechuudha. Kana malees kompiitaroonni SSD qaban akka HDD kompiitaroota keenya overheat yookiin immoo akka ho'u hin godhan jechuudha. Karaa biraa immoo kompiitaroonni storage'n isaanii SSD ta'e yookiin immoo solid state drive ta'e baatirii sa'aatii dheeraa qabachuu ni danda'u. Yoo gatiitiin wal bira qabne ilaalle garuu gatiin SSD HDD irra baay'ee qaaliidha. Kanaaf filannoon kan keessanidha. Yoo gatii xiqqootiin barbaada jettan laptopii kan HDD qabu bituu ni dandeessu. Garuu kan saffisa gaarii qabu, kan hin hursine, kan baatirii hin fixne, kan kompiitara keenya hin ho'isne yookiin overheating goone barbaada yoo jettan immoo laptopii storage'n isaa SSD ta'ee barbaadanii bitachuun barbaachisaadha jechuudha. Mee haasaa isinitti baay'isuuti gara gaaffii har'aa deebisuutti haa deebi'u. Internal storage computer yookiin laptopii keenya HDD yookiin SSD ta'uu akkamittiin barra gaaffii jedhu deebisu software biraan nu barbaachisu. Akkasumas keessoo kompiitara bannee ilaaluu nun gaafatu. Maaliif jennaan osoo kompiitara hiiknee yookiin bannee keessoo isaa ilaalle gosa internal storage kamii akka qabu salphumatti baruu ni dandeenya. Fakkeenyaaf kuni gosa storage SSD'ti, kun immoo laptopii gosa HDD qabu jechuudha. Garuu laptopii kana keessa gosa internal storage kamtu install ta'ee akka jiru baruuf meeshaa
isaa kana osoo hin hiikin yookiin osoo hin banin karaa sadii salphumatti baruu ni dandeenya. Inni jalqabaa disk fragmentii dha. Karaa disk fragmentii gosa internal storage laptop keenya keessa jiru baruuf jalqaba maal gochuudha? Mallattoo window kan keyboard keenya irra jiru fi R wal faana tuqxachuudha. Erga kana bantanii maal jettu DFRGUI jettanii barreessitu sanaan booda okay jettu. Yeroo okay jettan kunoo partition isaa nu baasa. Fakkeenyaaf ani partition CFD qaba. Kan lammaffaa media type jedha. Media type irratti immoo kunoo hard disk drive jedha jechuudha. Kana jechuun gosti internal storage laptop kiyyaa kun HDD yookiin immoo hard disk drive dha malee SSD miti jechuudha. Inni biraa inni lammaffaan karaa Windows PowerShell ti. Asirra start irra dhuftaniiti Windows PowerShell jettanii search gootu. Kunooti Windows PowerShell kan jedhu jira isa bantu jechuudha. Kanaaf asirratti maal jettanii barreessitu get hyphen gootaniiti physical disk jettaniitu sanaan booda enter itti buutu jechuudha. Physical disk gidduu space hin jiru sanaan booda erga get hyphen physical disk jettanii enter itti buutu jechuudha. Kunoo fideera maal jechaa jira? As kanaati size memory kiyya kunoo 465.7 GB dha jedha. Asitti immoo kunoo media type jedheeti kunoo HDD jedha jechuudha. Kunoos kana HDD jettee jechuudha. Media type jedhecha. Kanaafuu asirratti illee internal storage laptop kiyya keessa jiru HDD yookiin immoo gosa hard disk drive akka ta'e dubbachaa jira jechuudha. Inni sadaffaan internal storage keenya gosa kam akka ta'e ittiin adda baasnu karaa task baariiti. Task barii irra dhufna. Task barii kanarraati bakka qullaa ta'etti right click goona. Sanaan booda kunoo task manager kan jedhu jira. Ishee irratti buutu. Sanaan booda kunoo asirraan process kan jedhu jira. Process ta'anii performance kan jedhu jira. Performance itti buutu. Sanaan booda kunoo disk kan jettu jirti. Kunoo achi jala maaltu jira? Disk kan jedhu jala HDD kan jedhu jira jechuudha. Kanaafuu yoo storage keessan hard disk drive ta'e HDD jedha. Yoo SSD ta'e immoo SSD jedha jechuudha. Kanaafuu karaa kana sadanii internal storage laptop keenya keessa jiru HDD moo SSD moo kan lamaasaa qabu akka ta'e baruu ni dandeessu jechuudha. Akka viidiyoo kana jaalattan abdiin qaba. Yoo viidiyoon kun isinitti tolee hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina. Isinillee yoo yaada qabaattan viidiyoo kana jalatti yaada keessan naa barreessaa yookiin koomentii naa godhaa. Hanga viidiyoo biraatiin wal arginutti nagaan naaf tura. Waraabulaa deebanaa.